Ashama harkafuunee hordoftoota fi kabajamtoota caalanii biyya akkam jirtan akkam sa'aatii kana keessan ana rafuudhaan garagalannu waaqayyoodha haa ta'u nagaa jirtuun isiniin jedha ana bira bareeda nageenyi na bira jiru isin biras akka jiraatu abdiin qaba kottaa har'a makkubaasii biyyaa'ee wajjin hojjennaan isiniin jedha nafaana ka'aa shunkurtiin bilchaachuu jirti waliin haa hojjennu isa shunkurtiin bilchaachuu jirti isiniin jedha Asittummoo maajiinii qopheesseen jiraan isiniin jedha. Asittummoo handaaqqoo bilcheessee kanan jira isiniin jedha. Asitti bilchaatti handaaqqoon qulleetii fixe booda. Asittummoo shunkurtii adii fi jinjibila daakkamee jiran isiniin jedha. Bilchaatee jira. Hordoftoota koo kun qamamiin qophaa'ee jira asitti hundumtuu isiniin jedha. Shunkurtichi bilchaate. Asittummoo handaaqoon keenya miiccamee qophaa'ee jira isiniin jedha. Manang ada Asittummoo dinnichaa fi qaaraa qopheeffadhee jiran isiniin jedha.
Sana booda amma ga'ee jira bishaan sana qopheeffachuu. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Sana booda yoo inni bilchaate xiqqoo daffi raawwate ruuza itti naqanna. Egaa hordoftoota koo ruuzii kootti makeen jiran isiniin jedha. Kana fakkaataa booda walitti deebina dhumarratti. Bilchaachee jiramu daqiiqaa tokko jechuudha hordoftoota koo. Makeen bishaan xiqqoo fitaatutti nan eege kottaa affaramtaan hundi keessanuu naaf naamesaa. Hordoftoota koo misaan koo ga'ee jira baasuufin isiniin jedha. Kunoo kana fakkaatan isiniin jedhamu kuusin kiyya. Baasuun adeema. Hordoftoota koo kun asitti sirriitti qophaa'ee kottaa ni nyaatamu isiniin jedhan isaan qophaa'ee jira. Dakkalana hordoftoota koo kana fakkaataa nagannaa oolaa lafa nagaa oolaa isiniin jedha.